Abaa'oo jechuun ka Shaabiyaanu irraa way waattee ofirraa baafte biyya isii keessa. Shaabiyaan umman Eeltiraan jechuudha. Isaayyaas Afawarqii. Aboo biyya isaanii reef kan balleessanii. Waraabessi Eeltiraa nama nyaatuu bare. Hawaasni naannoo sanii irraa rakkatee kana seenu wallaale. Aboo rabbii keessan sodaadha bara Oromoo. Wal ajjeeftellee bara wal awwaaluun hin jirtu. Bara wal ajjeeftee wal gatti dirretti. Innaayee waan tuffi innaayee isaa wal tuffatan wal ajjee qawwee khilaashinillee wal ajjeesan zangii wal ajjeesaniiti. Kana eenyutu lafa haadha jedhanii gatanii jechuudha. Tokko tokko immoo boolla itti seentu itti duutu qotadhu jedhaniiti boolla qochisiisanii boolla inni qotera dhaabanii ajjeesan rashanan. Kana rashan immoo waraana walitti qabaniiti mee eenyu ayyaalaallattuu gantuu kana rashanu mee eenyu goonni jedhan kilaash kana nyaachisanii ka wal qabanii waraanuma kana keessaa bara waraanuma girrji ana ajjeese jee qawwee irratti wal saaman. Bari saayibuma isaa khawajjiin waggaa dheeraa rakkataa turan. Saayibuma isaa khawajjiin wabotaara jedhanii Jibuuti irraan karaa dheeraa deemanii Eeltiraa seenan. Kan Somaaliyaa irraa Eeltiraa seenan. Kan Yemen irraa Eeltiraa seenan. Kanaatitu waggaa jedhu walii garagalee wal ajjeesu irratti. Abaa'oo